Hundi keessan akkam jirtu? Baga gara barnoota data structure mata duree haaraa kanatti nagaan dhuftan. Viidiyoo kana keessatti operation link listii barbaachisaa tokko ni baranna. Innis dhumarratti noodii akkamittiin akka insert goonudha. Akkuman dura paartii tokkoffaaf lammaffaa viidiyoo koo keessatti isinitti hime kutaalee gurguddoo sadan link listii create godhanna jalqaba. Innis node classii, link list classii fi main methodidha. Node classii keessatti variable fi constructorota nu barbaachisan hunda erga barreeffannee akkasumas link list classii keessatti head pointerii create gochuu fi initialize gochuu qabna. Itti aansinee link list classii keessatti akkuma nodii jalqabaa listii irratti insert gochuu functionii create godhanne nodii dhuma listii irratti insert gochuufis functionii create godhanna. Void insert at end jennee parameterii int data jedhu barreeffanna akka kanaatti. Functionii kana keessatti koodii nodii dhuma irratti insert godhuu barreessina. Mee isa dura steppiiwwan kana haa ilaallu. Steppiin jalqabaa akkuma kanaan dura ilaalle create new node with the given data jedha. Sararri kun nodii haaraaf memory dynamically allocate godha. Steppiin lammaffaa listiin keenya duwwaa ta'uu isaa check godhanna. Yoo link listiin duwwaa ta'e headiin null ta'e nodii haaraan add ta'a. If head equals to null jennee new nodii headii goonaa jechuudha akkaataa kanaan. Yoo headiin null miti ta'e hanga nodii dhumaatti next pointeriin nodii hanga null ta'utti traverse goona. Fakkeenyaaf link listiin keenya 10, 20, 30 haa jennu. Dhuma irratti 40 galchuu barbaanna 30tti aansinee jechuudha. Kana gochuuf jalqabaa hanga dhumaatti traverse goonee nodii dhumaa bira ga'uu qabna. Traverse gochuuf temporary pointer nodii uummanna. Temporary nodii uummanne kanatti addressii head nodii assign godhanna. Node temp head jenna akka kanaatti. Itti aansinee temp pointeriin hanga nodii dhumaa ga'uutti move goona. Kana gochuuf while loopii fayyadamna. Loopii kana keessatti nodiin itti aanu jiraachuu fi dhiisuu isaa ilaalla. Yoo nodiin itti aanu jiraate tempii fuulduratti move gochaa deemna. Fakkeenyaaf jalqaba irratti tempiin 10dha. Kan itti aanu immoo 20dha. Null miti. Kanaaf statementiin loopii keessatti barraa execute ta'a. Kana jechuun tempiin fuulduratti move godha. Erga statementicha execute ta'ee ammas conditionii loopii keenyaa check godhanna. Tempiin 20dha. Kan itti aanu immoo 30dha. Null miti. Kanaaf ammas statementiin kun execute ta'a. Gara fuulduraatti tarkaanfanna. Amma tempiin 30 ta'a. Ammas conditionii loopii keenyaa check godhanna. Garuu 30tti kan aanu nullidha. Nodiin biraan jiru. Kanaaf conditionii loopii keenyaa soba ta'a. Loopichis asitti dhaabbata. Dhuma irratti while loopii keessaa baanee nodii dhumaa fi nodii haaraa wal qabsiisna. Temp next new node jenna akka kanaatti. New nodiin keenya last nodii next ta'a. Tempiin update ta'aa dhufee last nodii irra ga'ee waan dhaabbateef temp next kun last node next argisiisa. Amma koodii hundasaa editerii keenya keessatti implement haa goonu. Jalqabaa nodii haaraa uumuu qabna.
node, then pointer name, the equals to new keyword. New keyword in kun heap memory dynamically allocate kan godhudha. Tansine node, then parenthesis keessatti data jenna. Itti aansine listiin empty ta'uuf dhiisuusaa check godhanna. If head equals to null jenna. Yoo if conditionin dhugaa ta'e new nodein headii ta'a. Yoo if conditionin soba ta'e yookiin listiin keenya empty miti ta'e hanga dhumaatti next pointerin nodii hanga nullii ta'utti traverse goona. Kana gochuuf temporary pointer nodii uummanna. Temporary pointer nodii uummanne kanatti addressii head nodii assign godhanna. Node then temp assignment operator head jenna. Itti aansine while loopii uummanna. Loopii kana keessatti nodiin itti aanu jiraachuuf dhiisuu isaa ilaalla. While temp next not equal to null jenna. As keessatti yoo conditionin kun dhugaa ta'e kana jechuun yoo nodiin itti aanu jiraate temp pointeriin fuulduratti move gochaa deema. Temp equal to temp next jenna. Loopiin kun kan inni dhaabbatu yoo temp nextin nullii ta'e qofaadha. Kana jechuun yoo last nodii bira ga'e qofaa move gochuu dhiisa. Dhuma irratti while loopii keessaa baanee nodii dhumaaf nodii haaraa ol qabsiisna. Temp next equal to new node jenna. Erga kana xumurree booda nodii insert ta'e kana display kan nuuf godhu paartii viidiyoo koo keessatti isa barreessine asitti paste godhanna. Dhuma irratti main methodii keessatti objectii list jedhamu tokko create godhanna. Itti aansinee functionii keenya call goona. Objectii create goone fayyadamne. List dot insert at end then value barbaanne pass goonaa fi as keessatti. Itti aansinee functionii display jedhu call goonaa. List dot display jenna. Inni kun parameterii jaan qabne value pass ta'uuf hin jiru. Mee raanaa goonuu jalqaba listiin keenya empty waan ta'eef nodii haaraa create ta'e head nodii godhee insert nuuf godheera. Mee ammas itti aansinee nodii biraa daballee insert haa goonu. Asitti list dot insert at end then argument haa kenninu. Ammas raan goonee haa ilaallu. Akkuma argaa jirtan kana nodiin haaraa dhuma irratti insert ta'ee jira jechuudha. Nodii sadaffaas yoo itti dabaltan as kanatti list dot insert at end jennee value pass goonaas keessatti. Mee ammas raan goonee haa ilaallu. Inni kunis dhuma irratti insert ta'ee jira. Akkasitti C++ keessatti nodii dhuma linked listii irratti insert gochuu dandeenya. Yaada kanas sirriitti akka hubattan abdiin qabaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole tutoriaalii kan biraa argachuuf subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Waan ilaaltaniif galatoomaa.